Maqaan koo Isaaq Ababayyoo jedhama. Kan dhaladhee aanaa Arsii magaalaa Jimaata kan jedhamu keessatti yoo ta'u, guddinni kiyyaa fi kan baradhe immoo magaalaa Asallaadha. Sana booda gara magaalaa Finfinnee dhufee Yuunivarsiitii Addis Ababa Saayinsii and Teekinooloojii jedhamurraa elektiroomakaanikaal injiinaringiidhaan eebbifamee jira. Amma immoo kaampaanii Elevance Teekinooloojii jedhamu keessatti Chief Operation Officer ta'uudhaan hojjechaa jira. Duraan dursee Elevance kaampaanii teekinooloojiidha. Teekinooloojii irratti hojjeta. Naannoo teekinooloojii irratti hojjeta. Inni lammaffaan immoo sooftiweerii illee haardweerii illee ni oomisha. Kaampaaniiwwan adda addaa yoo ilaalte sooftiweerii irratti yookaan immoo haardweerii qofa irratti ni hojjetu. Keenya garuu lachuu sooftiweerii illee haardweerii illee ni oomishna. Inni sadaffaan immoo rakkoo uummata keessatti kan jiru laalleetoo isa furmaata kennuuf kan hojjennu jechuudha. Elevaansiin magaalaa Asallaatti waggaa 3 dura kan hundeeffamedha. Kan hundaa'e immoo haala lamaan ilaaluun ni danda'ama. Inni tokkoffaan baay'inni uummata keenyaadha. Baay'ina uummata keenyaa yoo ilaallu gara miliyoona 115 ni tilmaamama. Kana jechuun Afrikaa keessatti baay'ina uummataan lammaffaarra jirra jechuudha. Kana sirriitti hubachuuf wanna lama haa kaasu. Miliyoona 115 taana yoo jennu Itoophiyaa keessatti miliyoona 115 rakkoo ni jira jechuudha. Rakkoo miliyoona 115 ni jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo piroodaaktii tokko yoo baase miliyoona 115 kan ta'aniif gurguruu nan danda'a jechuudha. Tokkoffaan kana kan hundeessuuf kan nu kakaase. Inni lammaffaan immoo akkuma beekamu uummanni keenya teekinooloojiidhaaf haaraadha. Elevaansiin magaalaa Asallaatti waggaa 3 dura kan hundeeffamedha. Miliyoona 47 qofa kan moobaayilii fayyadamu. Kana keessa immoo miliyoona 21 kan ta'an qofa intarneetii kan fayyadaman. Fayyadamiinsa teekinooloojiin keenya xiqqaadha. Isa jajjabeessuuf kan banne jechuudha Elevance Teekinooloojii. Elevance Teekinooloojiin akka duratti jedhame kan banne waggaa 3 tura. Waggaa 3 ta'ee jira. Yoo Koovidiin Itoophiyaa keessatti galu leenjisuuf kaanee turre ijoollee dargaggoo Asallaa keessatti STEM seentarii hundeessineetoo. STEM jechuun saayinsii, teekinooloojii, maatimaatiksii and injiinaringii jechuudha. Duraan wantoonni kun sabjektii adda addaatiin kan kennaman. Garuu sabjektoota kana marjii gooneetoo yoo kan kennine akka sabjektii tokko bu'aan isaa gaariidha. Kanaafuu maal goonee ijoollee 24 kan ta'an barattoota achuma Asallaa keessatti kan jiran finneetoo STEMiidhaan leenjii kenninee turre. Ji'a 2 kan ta'u kan kennine. Sana booda piroojeektii gara 12 kan ta'an ijoolleen sun hojjetanii ta'u sana booda akka eebbifaman goone jechuudha. Piroojeektoonni sun rakkoo uummata keessatti kan jiranidha. Fakkeenyaaf mucaan tokko maal hojjetee
abbaan isaa gilaakoomaa qaba. Gilaakoomaa jechuun harka kiyya gadi ilaalta malee harka kiyya ol ilaaluun si dhiba. Kanaafuu maal hojjete? Qoobii hojjete. Qoobii irratti seensarii godheetoo meetira 2 keessatti yoo baareeriin jiraate ditektii godheetoo signaalii ni kenna jechuudha namichaaf. So rakkoo uummata keessatti kan jiru, rakkoo naannoo keessatti kan jiru baasaniitoo piroojeektii akka hojjetan goonee jirra. Kana malee miti. Sana booda yaalii kan itti godhan incubation center kan jedhamu jechuudha. Isallee banneetoo prototypiin sun gara productiitti akka jijjiiramu mijeessinee jirra jechuudha. Gara fuulduraatti kan yaadu amma xiqqoo clear gochuuf Elevance wanta lamaan adda ni ta'a kaampaaniota biraarraa. Inni tokkoffaan akka duratti isin jedhee area of engagement ni qaba. Area of engagement gara thematic area 5tti yookiin thematic area 5 ta'u. Isaan keessa tokko leenjii isin jedhee jira. Inni lammaffaa immoo meeshaalee waraanaa oomishuun illee thematic area tokkoffaadha. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti meeshaalee waraanaa kan oomishu kaampaaniin hin jiru, kan dhuunfaa kan ta'e. Afrikaa keessatti illee hin jiru. Biyya tokko qofa jira, South Africa. Achi malee meeshaalee waraanaa kan oomishan kan dhuunfaa kan ta'anii hin jirani. Bara 2020tti Itoophiyaan miliyoona 450 kan ta'u meeshaalee waraanaa bituuf baastee jirti. Kun qarshiin isaa baay'eedha. Kanaafuu osoo meeshaaleen kun biyya keessatti osoo oomishaman guddinaaf illee gaariidha. Kanaafuu meeshaalee waraanaa oomishuun akka yaadatti kan qabamedha Elevaansiin. Inni sadaffaan immoo meeshaalee qonnaa oomishuudha. Akkuma beekamu dinagdeen Itoophiyaa qonnaa irratti kan hirkate. Kanaafuu ammayyeessuun ni barbaachisa jechuudha qonnaa irratti. Kanaafuu droonii oomishuu irratti kan qonnaaf kan ta'an achirratti engagii gochuu yaada ni qabna. Inni arfaffaan immoo meeshaalee fayyaa kan ta'an oomishuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo dhiyoo keessatti Elmed kan jedhamu ogeessota fayyaatiif kan ta'u soofteerii ni baasna, riiliizii ni godhama. Kun amma ogeessota fayyaa kan gargaarudha. Kanaafuu asirratti illee hojjechuu yaada ni qabna jechuudha. Inni shanaffaa immoo management systemii irratti fakkeenyaaf kan HR ta'uu ni danda'a, kan maallaqaa ta'uu ni danda'a, kan geejjibaa ta'uu ni danda'a. Isallee oomishuu akka area of engagement isa shanaffaa fudhannee hojjechaa jirra jechuudha. So kanaafuu yoo fudhatte area of engagement 5 qaba jechuudha. Elevaansiin isa hojjetaa jira. Prototype irratti illee kan jiran ni jiru. Gara productiitti illee kan guddatan ni jiru. Amma ji'a dhufu 4 keessatti gara productii 3 yookiin 4 kan ta'an uummataaf ni dhiyeessina jennee ni yaadna. Inni lammaffaan immoo tiimiin isaa tiimiin Elevance ogeessota adda addaa keessa qaba. Ogeessaa fayyaa ni jira, ogeessaa maallaqaa ni jira, injiinaroota adda addaa of keessa qaba. Kanaafuu isaanillee adda ni ta'a. Akkanatti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Isa tokkoffaan dabarsuu kan barbaadu akka biyya keenya rakkoo baay'ee kan qabu hin jiru. Teknooloojii jechuun rakkoo furmaata kennu jechuudha yoo definition yoo kennine.
Kanaafuu rakkoo uummata keessatti kan jiru, rakkoo naannoo keessan kan jiru, rakkoo biyyaa isaaf furmaata kennaa jedha. Entrepreneurship jechuun kan biraa miti definitioniin isaa. Inni lammaffaan immoo risk taker ta'uun ni jira. Haalli mijaa'aa miti as biyya kana keessatti hojjechuuf haalli mijaa'aa miti. Wanna baay'ee dhabuun ni jira. Kanaafuu risk takerii akka ta'anii fi akka hojjetan dargaggoodhaaf nan gorsa jechuudha. Kaka'umsi kun kan dhufe mucaan wajjin kan hojjetu ni jira, Alaazar kan jedhamu. Inni piroogiraamingii kan jalqabe kutaa 6 ta'ee ture. Yeroo san kompiitarii illee argachuun nama dhibaa akkuma beekamutti. Garuu Mikeel Alamuu kan jedhaman isaan biyya alatti kan jiraatan isaan bakka qopheessanii too kompiitarii kennanii maateriaalii piroogiraamingiif kan ta'u kennanii too akka hojjennu nu taasisan. Nuyi garuu carraa sana argannee ture. Garuu carraa kana kan hin arganne nama baay'eetu jira. Waa'ee kompiitarii illee kan hin beekne nama baay'eetu jira. Kanaafuu wanni kun nama biraa akka hin qunnamne jennee yaadnee ture. Kaampaanii kana kan banne jechuudha. Kana akka kaka'umsatti illee kaasuun ni danda'ama jechuudha. Inni lammaffaan immoo mootummaarraa deeggarsa homaa hin arganne. Ijoollee sanillee kan treeningii fudhatan, istaamii kan fudhatan isaan eebbisuudhaaf affeerraa yoo erginu nama tokko qofatu kan argame. Innis biiroo barnoota magaalaa Asallaa qofatu argame. Kan hafan hin argamne. Kana jechuun mootummaarraallee kaka'umsa kana dhabuun ni jira jechuudha. Akkuma beekamu Asallaan naannoo teekii ta'uu ni dandeessiti. Tokkoffaan highest irratti argamti. So communicationiidhaaf mijaa'aadha. Inni lammaffaan immoo environmentiin Asallaallee qorraadha. Kanaafuu sarvaroota adda addaa achitti establishii gochuudhaaf mijaa'aadha. Kana yaada kana dhiyeessinee turre gara mootummaa deemneetoo garuu deeggarsa homaa hin arganne. Kanaafuu gara magaalaa Finfinnee dhufneetoo asitti hojjechaa jirra jechuudha. Challenging baay'eedha. Tokkoffaan waa'ee teekinooloojii beekumsi waa'ee teekinooloojii akka duratti sitti hime xiqqaadha. Uummata biraallee mootummaa biraallee nooleejiin teekinooloojii yookiin beekumsi teekinooloojiin xiqqoodha. Kanaafuu kun akka challengii gooneetoo fudhachuun ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo maateriaalii ni barbaachisa. Maateriaalii yoo siin jedhu maayikirookontiroolarii ni jira, seensarootni ni jiru, kompiitaraallee ni jira. Wanna kana argachuun nama dhiba. Kun akka lammaffaatti fudhachuun ni danda'ama akka lammaffaa challengii. Wanna nu dabarsine amma asitti taa'anii yoo dubbannu xiqqoo nama dhiba. Wanna baay'ee arginee jira. Garuu abdii hin kutanne hojjennee asitti kan geenye. So dargaggootaaf illee kan wanni dabarsu abdii hin kutatina. Hojjedhaa. Haalli mijaa'aa miti. Haalli jiru kan hojjechisuun garuu abdii hin kutatina jedha.